Ararama ki barbana rabbi kinna muti kinna. Ega nashida kana akka boartan abdi qabna balayan keenya kabajamu warreen nu daawwachuu jirtanii ammallee waan turruufi nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Munashid Jamal Mangistu nashidaan hedduu babbareeddi sagaleen teellee hedduu bareeddi jechuudha. Nashidaa hedduu jaalatamtuu taate taan nashidota keessa yaa rabbii keenya yoo muuziqaa qabna ta'e jettu sani mee oto takka irra nuu keessa mee sagaleedhaan irra nuu kaayiti gara gaafii birootti dabarra. Galatoomii rabbii keenya yoo muuziqaa qabna kana manganne ilahi suma abadana ya mola kana manganne ya rabbi suma edana ya mola eddu bareedu ay nashida tanan jaaladha hafazee jiraa'u garuu sodaadhe malee teko yeroo abbaa biratti jaani lebeeta jechuun ibsudaadheeti garuu yeroo kophaan jedhaata akkasii mee amma gaafiin birootanii si qabu yeroo amma kana atin nashidaalee meeqa dalagdee jirta albamaan singilaan tartiiba isaatiin mee ka jalqaba ni darba jettu tana itaaniyoo nashidaan ati dalayde أهلا بك يا رمضان أهلا بك يا رمضان إني لا سينجلي بامبي يرو كامباس يرو جالسين إنجلي نجتشو تمبرو تعمل جنة إن شاء الله ربي كنا سدفارة سدفارة كمبرو إرجسي بودا نشيدو تا قاي سياسة رتو جدي ديني كجتو suni album keessatti dabalamtee tabaate moo waan singilaan baate sunis singilaan sinjechaa jira ka singilaan silaa akka jira dinne sharadina sanjechuu ergasii ammas hidhamtoota siyaasaa eessa jiran yeroo jedhamu jedhee ture gootawwan ijaa barbadaa kana dhiigammadaa كان دينا تاني فانو كان كبكلا دوانو السجران كان جرو ليه نشيدا لك أبسول لك هيسا ممكا ترتي جودا مي أما نشيدا أما ناجتي كان كيسا تيمو dhugaa gootoowwan hedduun ni jiranii kaachi buutee isaanii dhabaman keessa akka nadhii gammadaa fa'aa ni jiranii akkasuma Baqqalaa Dawaanoo asitti kan hin dhaga'e Baqqalaa Dawaanoo abboleessa keeti abbeeraa keeti mee waan isaarraa nuuf himee amma akka naannoo Arsiititti maqaa yeroo hedduu dhadhagayamu qabsoo Oromoo keessatti illee nama beekamu namni kuni fira kee ta'uu dhaga'e waan isaarraa mee waan nuuf himee ayya galatoomii anashidaa kanarratti gootota bakka buuteen dhabaman magaalatti gara 80 asirratti ibsee jira maqaa isaanii jechuu Baqqalaa Dawaanoo waan naan jettee fi inni abbiraa kooti Baqqalaa Dawaanoo Heebanoo jedhama. Ayyee isaan wal agartee jirta? Ani yeroo inni hidhamuu hin argine illee yoo san yeroo naannoo san dhaladhe yeroo inni hidhamu naannoo san jedhee ani seenaa isaa malee hin argine naqamne jechuu kooti. Ayyee garuu inni gama barnootaatiin illee gama qabsootiin illee nama hedduu hojjetaa ture barnoota isaa yoo san digirii isaa fixatee yuunivarsiitii Finfinnee fixatee maastersi ammoo biyya alaa Neezerlaanditti iskoolarshiippii argatee achii baratee deebi'eetiin bosona seenee qabsoo godhaa ture inni qabsoo san irratti ammas irratti hunda isaa seenaa isaa dubbachuun yaa gabaabseetu maan jechumaa fi ergasii booda inni hidhanii bakka buutee isaa qabsoo godhaa ture bosona seeniitiin qabsaa ture kan akka guutama hawaasa fa'aa wajjin qabsaa turanii waaqoo guutuu fa'aa wajjin deemaatiin qabsoo godhaa turan yeroo sanitti jechuudha ergasii booda hin qabanii erga qabanii booda bakka buutee isaa maatiin isaas hin beeku hawaasni illee hin beeku jechuudha seenaan isaa ammoo baay'ee waan isaa yeroo ijoollummaa keetiitti re'aatis isaallee hin dhaqqabne akka qabsaa'ota gurguddaa wajjin qabsaa'aa ture dhageessee jirta. Mi maaltu si dhaga'ama jechuun ati firaa isaa ta'uu wajjin amma maal akka ta'e beektaa amma inni tafirummaa illee jirti garuu akkuma walii galaatitti inni uummata hundaaf
wannaa qofaaf miti uummata Oromoo hundaaf qabsaa'aa ture. Uummata Oromoo bira darbee biyyi tun akka ceetuuf biyyi tun akka dimokiraatis ceetuuf kallattii hundaan nama qabsoo godhaa ture. Kanaaf tafirummaas akkuma jirtu taateeti madaan isaa madaa firaa qofa osoo hin taane madaa uummata Oromoo hundaa kan isa fakkaatu ladhii gammadaan faan akkasumas achirratti nashidaa irratti gara nama 80 maqaa isaa dheeraa warroota bakka buutee isaanii dhabaman jechuudha. Kan tokko namoota achirratti waamame firrisi dhagahama quuqamnu Oromoo hunduutti dhagahama jechuudha. Maaliif isaantu sabaaf qabsaa'an isaantu uummataaf qabsaa'an isaantu biyya kanaaf qabsaa'e waan ta'eef akkuma guutuutti jechuudha. Kanaaf madaan isaa uummata hunda keessa jirti jechuu barbaade. Sirriidha. Mee amma gara nashidaatti as deebina. Nashidaalee akkasitti nashidaalee qabsoolee baasaa turte, nashidaa waan diinii wal qabatanillee baasaa turte, singilaan dhufaa turte. Wanni kun albama hin guunne albamaan baasuuf yaallee akkamii mee? Duraaniin akkuma jalqaba irratti kaasu yaale jalqaba albama hojjedhee bara yeroo qabsoo uummata musliimaa san nashidaa gara 12 qopheesseen ture albamaaf waan taatu jechuudha. Barri sun bara 2003 gara boodaatti natti fakkaata. Wantoota yeroo qabsoo musliimaa sanii wal qabatu bifa saniin akkasitti qopheessee gara nashidaa gara 12 qopheesseen ture. Yeroo sanitti even Finfinnee dhufe haalli naan mijoofne yoo bilbilumaan hubadhe yoo sanitti akka tasaa maallaqni gahaan qabu ture. Waraabee baasuudhaaf jechuudha. Gaafadhee maallaqni aan qabuu fi wanni istiidiyootti jedhan waliin madaalu ergasii yeroo sanitti dhiise. Silaa yeroo sanitti nashidoota qabsoo musliimaatii wal qabatan waa'ee tokkummaa agarsiisan wantoota adda addaa achirratti waa'ee silaa yeroo sana waa'ee habaashiitu haasa'ama. Kanaaf rabbiin arshii irratti ol ta'uu nashidoota hedduu achirratti nashidaa gara 12 ta'an qopheesse. Albamaan baafte jechuudha. Waqtaawii jechuu yeroo sanii wal madaaltu akkasii qopheesseen ture. Ergasii booda sun hin taane booda ergaa waggaa 3 booda jechuudha waggaa 3 booda akkamii qalaatti seenee jechuudha. Singilee hojjechuu seenee bifa saniin walumaa galatti waan nashidaan hojjedhe osoo albama hin qopheessiniin dura albamni nashidaa 13 ofirraa qaba. Albamni Daddaraaraa jedhu bara 2011 keessa kan qopheesse. Nashidaa 13 albama tokko irra kan jiru. Achiin dura immoo nashidoota torba walii galatti bifa saniin kan qopheesse miidiyaadhaafis tan hojjedhe. Tuun immoo kan hawaasaaf hojjedhe nashidoota 5 miidiyaadhaaf immoo nashidoota 2 bifa saniin hojjedhe. Amma nashidaalee kanniin eessatti rikeerut goota? Nashidoota kanniin kan albama Daddaraaraa jedhu Shaashamannee itti rikaardi godhaa ture garee istiidiyoo asumaanuu isas galateeffachuu barbaada. Achirratti iddoo gargaaraa ture innis achitti hojjedhe nashidoota baay'ee jechuudha. Guutuu albama isaa. Achiin dura immoo yeroo as kaampaasii Finfinnee Kiilootti baradhu asitti nashidoota hojjetaa ture. Nashidoota gara 3 asitti hojjedhe. Nashidoota 3 4 hojjedhe. Achiin dura immoo taawwan immoo hedduu Shaashamannee irratti hojjetaa ture. Jechuun wanni kun reegaa beektaa wanni maallaqa gaafatti. Namni hedduun yeroo nashidaa tana dhagahanii gurrumatti tolee dhagahuun laaftuu akka itti fakkaatu sanatti akkuma laaftuu qofatti dhuftee jettee itti fakkaata. Mee aarsaan ati waan kana dalaguuf aarsaan ati gootu jechuudha. Dhugaadha. Hojiin aartii jalqaba kan nuti fiigeetii hojjettu mana keessatti normaalii aarsaan ati kafaltu isa qopheessuudhaaf aarsaa yeroo goota yeroo fudhattee barreessuu dandeetta akkasumas aarsaa adda addaas hojjechuun mana keessatti osoo istiidiyoon gahe gaafa bakka istiidiyoo deemtu ammoo kan maallaqaa jira almost kan yeroollee haa jiraatu wanti guddaan ammoo ka nashidoota baay'ee rakkisu rakkina faayinaansii kana jechuudha maallaqa kee itti baasteetiin hojjetta yookaan maallaqa sanuun qabdu ta'a. Hojjechuufu yoo maallaqni hin jiraanne hamileen kee achumatti. Karaa ogummaa aartii kanaan alatti wanni itti dalagdu maaltu jira? Wanni galii irraa harkattu? Yaa galii amma hojii aartii yoo amma keessattuu gama nashidoota afaan Oromoo hojjetanii wanti jiru hojiin aartii kanarratti normaalii ofumaa kee maallaqa keetuma baastaa hedduu jechuu wanti jiru jechuu kan xiqqoo garuu wanti argattu immoo gama rabbiitiin yoo taate malee gama maallaqaatiin wanti baay'ee argattu hin jiru. Hagammaa wanta kannellee hin jiru. Sun beekamaadha. Amma anillee ni beeka waan gama nashidaa kana keessatti aarsaa inni nama gaafatullee ni beeka.
barreessuu irraa yaadaleessuu irraa kaasee sagalee rekeerdi godhu waa hedduutu nama qunnamaa achi keessatti iyyuu eegas waan kana hawaasa biraan gahuun hangam akka ulfaatu ni beekaa. Amma kaniin jedhee amma waan ogummaa aartii tanaanuu fayyadamteetiin hawaasa tajaajilee irraa fayyadamoo jette dandeessu yoo ati kaayoo namuu kaayoo mataa isaa qaba hawaasa tajaajilaa jechuudhaan yoo gadi baate malee garuu maallaqa irraa harkadhaa jettee yoo gadi baate wanni ni ulfaatti. Ati garuu amma waan kanni waggaa dalaytu maallaqa kiisha keetii baafteetiin waan kana dalaydee hawaasa gabbaasu jirta. Wanni kun jireenya dhuunfaa keetii keessatti wanni achirraa harkataa hin jirre yoo jiraate dhiibbaa hin uumuu waan jedhu. Dhugaadha. Yeroo hundaa maallaqa baasu malee wanni achirraa harkattu hin jiru. Haala kamiin waan kana hunda jetta? Akkuma jette kun rakkina akka qofaa miti rakkina manashitoota afaan oromootiin hojjetan keessattuu rakkinni manashitoonni afaan oromootiin hojjetan qoman rakkina wal fakkaataadha. Kanaaf normaali nashidoota kanaan dura hedduu singilii hojjedhe ofumaa kootiif kaan ammoo maatiin isa gargaaree bifa saniin ofumaa kootiif sima kootiif baasa bifa saniin hojjedhe nashidoota kanaan dura garuu kan albamaa kan ammoo warri gareen sumayyootaaf bilaaluutaas gargaaranii turanii bijazaa isaanii argafalu asumanuu galateeffachuu barbaada isaan kaan ammoo hedduu nashidoota kabroo maallaquma koo kishiidhaatti baasaatiin hojjedhe. Kaayoon ta'e hawaasni gara aartii kanaanii hawaasa jijjiiru dabalee maallaqa achirraa harkadhaa miti gaafa akkasii yoo feete hedduu leetti rakkatu wanni ofirratti waa sodaattu hin jiru jechuudha siigalee amma nama hedduun maallaqa ganatti baaseetiin kasaaree waan akkas faaka jedhu jira. Nama hedduun kaayoo akkanaatiin ka gadi baane illee ni jira. Gaafa kaayoo akkanaatiin gadi baate ammoo faayidaa hawaasaa laaltee jechuudha. Atis miidhamuu hin dandeessu jechuudha siigalee ufamansiiste jechuudha. Haadha abbaan kee lubbuudhaan ni jiran? Hin jiran haadha abbaan koo ni jiran. Mee amma ati gara aartii kanatti akkamii isaan si jajjabeessanii? Dhugaadha. Duraaniin caymaa qaban yeroo sirban hojjedhu keessattuu haati kiyya jaalatan garuu hanga nashidaatti hojjechuu jalqabe kana isaanillee gammachuu irraa qaban. Itti tola. Itti tola. Akkas. Nashidaalee kanneen hogga baafte haala kamiin hawaasa bira geessita? Haalli rakkootu jira haalli aksesiin jiru baay'ee badhaa miti garuu nashidoota hojjedhu keessattuu Nurul Hudaa raadiyoo Nurul Hudaa duraaniin immoo TV Nurul Hudaa karaa saniin isaan tun araabsaa ture kanaan dura akkasumas raadiyoo Daandii Haqaa keessattuu nashidoota qabsoo karaa saniin amma nashidoonni keenya namoonni naannoo marratti hafte nashidoonni baay'ee namni hojjetu magaalaa itti hojjetu mana miimoorii mana kompiitara geessanii achumatti akka hawaasa bira raabsamu gahaa miti beektaa gahaa miti sirrii gahaan akka dhaawwannaatitti jiraate bareeda jedhee hawaasuma fuulduraaf bifa saniin osoo jiraate karaan ittiin nashidaa hawaasa qaqqabsiisan kana qofa osoo hin taane osoo badhate saasaabiin isaa guddate. Mee jalqabarraa haa jennu ogummaa aartii sana keessatti namni ati akka fakkeenyaatitti fudhattu. Ayyee atillee yaa'u artistiidha. Kanaaf ta'ullee akka fakkeenyaatti fudhatteetu anaafis fakkeenya jedhee yaada. Kasammuu keenya keessa jiru eenyume? Eenyume? Kasammuu keenya hunda keessa jiru jedhee yaadu anaafillee amma fakkeenya kana ta'e jedhee yaadu yeroo sanitti nama raayyaa abbaa machaa. Bakka kun koomaniidha. Hedduu nashidoota hedduuf isuma jedhee yaada. Yeroo jalqabnu sanitti ammoo akkanatti illee hin baa'anne nashiin illee baay'ee hin baa'anne innis jira akkasumas Saif al-Islam yeroo sanitti yeroo qabsoo sanitti akkasumas Awwii Kadir beektaa? Awwii Kadir nin beeka asin jiru malee amma nin beekaan amma Awwii Kadir nashidaa dhidhiisaniiranii si'aa beekon amma akka Jamaal Mangistuu fa'aatu akka gaariitti hawaasa nu wanna jechuun jira. Akka inni yaalu goonaa mee waa hundaafuu kan hin jedhe amma mee nashidaaleen tunniin akka manzuumaati moo akkami? Nashidaa yoo jennu akkami? Nashidaa yoo jennu anama beektaa nashidaa kana akka kiyyetti nashidaa gosa lama ilaala akka kiyyetti. Kan raayyaa akkaataa raayyaa itti hojjetuu fi
akkaataan fakkeenya nashidoota afaan biroo fudhadhu arabiyyuu fudhadhu ilfaas fudhadhu kan amaariffaa hedduu fudhadhu akka raayyaa kanatti hojjetan karaayyaa raayyama nashidaa raayyaa kanaaf nashidaa gosa raayyaa qabdu fi nashidoota biroo akka kiyyatti akkasitti qooda amma nashidaan an hojjetaa jirullee almost nashidaa akka raayyaati jechuun danda'u maaliif tokkoffaa nashidaan raayyaa adda daawaadha nashidaan akka jechuun daawaadha yeroo dheeraa fudhata istaayiluma isaati jechuun nashidaa raayyaa akkasiin jedhe akkasuma raayyaa nashidaa istaayila keetitti akkamii fayyadamta an immoo xiqqoo nashidoonni kiyya gara kaatoogorii gosa lammaffaa kanatti nashidoota biroo siin jedhee garas daba nashidaa dheerina gabaabina isaa mee hangamitti daangeessita tokkoffaa nashidoota gaggabaaboo daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 akkasitti hojjedha nashidoonni arabiffaan hojjetaman gaggabaaboo akkasiisaniin jechuudha gabaaboo hundinuu gabaabuma jechuudha kan jalaytu hayyee mee sittin deebi'a daawwattoota keenya kabajamoo qophii teenya kanatti akka bohaaraa jirtan abdii qabna kan hordofaa jirtan Hamilton TVdha sagantaan immoo qophii hawwishooti egaa guyyaa har'aa akkuma isin arkaa jirtan Munashid Jamaal Mangistuu qabadheetiin isinii dhufee waan aartii irraa waan nashidaa isaa irraa maslee seenaa fi jireenya isaa irraa tokko waan takka haasa'uu jirra namoonni kara boodaa dhuftan inni Munashid Jamaal Mangistuu jennaani nashidaalee hedduu dalageetiin hawaasa biraan gahee jira ammallee barsiisummaadhaan beekamaa dandeettii gara kitaaba barreessuutiin illee mee gara kitaaba barreessuutitti illee amma taaneetiin si gaafadha kana warri kara boodaa dhuftan asirraa akka bartan isiniin jedha nashidaalee kan keessaa kilipa waan arke tokko jira nashidaan sun maal jetti ararama ke barbana rabbi kinna moti kinna amin jenne mee daawwattoota keenya nashidaan tun kilipaan dalagamtee jirti nashidaa tana viidiyoo isin affeerreetiin walitti deebineetiin mee reefi waa'ee kitaaba isaa irraa tuqee ture waan san irraa dubbannaa jechuudha nashidaa tana affeeramaa ararama ke barbana rabbi kinna moti kinna sidebina sittidena si imale enyun kabana ararama ke barbana rabbi kinna moti kinna sidebina sittidena si imale enyun kabana ararama 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 amoti ardi sama ararama 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 amoti ardi sama simalin kabnunuti ya kali kararama nufdisi zambitenya mbalitina hunduma tano ferrati beinuf tanim bein ismaruma ya rabbi atnuf disi ya khaliq al-mannan aki kenya wa manum bastu ali kenya wa manum jasistu rahmataki malin fintatu nufararamtitu makan jaltu sidebine num di zambitenya ya ilahi si umati dinna nufararam ya khalikaki ya ilahi si mali malkamna ararama ke barbana rabbi kinna moti kinna sidebina sittidena si imale enyun kabana ararama ke barbana rabbi kinna moti kinna sidebina sittidena si imale enyun kabana ararama 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 amoti ardi sama ararama 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 ararama
أرضي السماء. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربي نفرارمي أتي نفرارمي يا موتي أرضي السمي. ربي نفرارمي أتي نفرارمي خالق أرضي السمي. نتيم بينو Guya bilama gabda gadisnu yomi fesati akamin duna suama ko bangkamnu namni garu wana raddu irratti kafama. Ya Rabbi Kenya atin dandeta nutulchi khatima ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim. Nufararami Rabbi nufararami ati nufararami ya muti ardi sami. Rabbi nufararami ati nufararami khalqa ardi sami. Amma tawbanni siti debini nubdi zambitina baru tawbadda Janin ceminu aruma debina bor jechuf ragang kamnu taubat sunuf cala amma taubanne nuf disi zambi. Ya Rabbi ya Allah ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim. Nufararami ya Ghafurur Rahim.